Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Ani nagaa kooti galata waaqayyo. Har'a immoo waa'ee Facebook irratti jechuudha. Namoonni tokko tokko osoo eeyyama keenyaan ala jechuudha suuraawwan yookaan waan barbaachisne hunda tagg nu godhanii jechuudha waan barbaachisne gadi dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf eenyumtuyyuu akka nu tagg nurratti hin goone akkamitti akka goonu isin agarsiisa jechuudha. Isa kana san dura warroonni subscribe hin goone subscribe godhaadha. Kunoo BS2 jettanii yeroo seentan ni jira. Isa jala kana subscribe godha. Kunoo viidiyoo kiyya yeroo gantan kara jalaatti subscribe kan jedhu inni jira. Yeroo takka tuqxanii bira darbuudha. Isa booda viidiyoowwan ammaan booda maxxansu isin bira gahaa jechuudha. Waan gaggabaabaa irraa barattu jedheen abdadha. Kanaaf subscribe godhaadha hundi keessanuu. Eshi jalqaba irratti namoonni jechuudha waan hin barbaachisne tokko tokko osoo nuun argin suuraawwan badaa fakkeenyaaf suuraawwan safuu hin eegganne hunda suuraawwan waa'ee amantii tuquu waa'ee sabaa bakka waan hin barbaachisne hunda jechuudha. Akkasumas barreeffama garaagaraa waa'ee sabaa waa'ee amantiillee waa'ee siyaasaa osoo nu hin barbaanne jechuudha nurratti tagg godhu jechuudha. San qofaa biti notification irree baay'ee nu rakkisaa jechuudha. Namoota baay'ee waan irratti komentii waan haasa'aniifu notification nu bira dhufaa FB irree akka itti fayyadamnu yeroo tokko tokko nu rakkisaa jechuudha. Saniif eenyumtuyyuu akka nu waliin tagg akka hin goone akkamitti akka ofirraa eegnu isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti FB keenya bannaa jechuudha. Facebook keenya ni banna. Facebook keenya erga banneeti booda mallattoo sarara sadeen gara olii tana tuqnaa jechuudha. Erga ishii tuqneeti booda gara gaditti deemuudhaan setting and privacy kan jiru kana tuqnaa jechuudha. Erga isa tuqneeti booda setting kan jiru kan tuqna. Eshi obsaan eegaadhaa networking koo yeroo tokko tokko duubatti harkifata. Eshi erga akkanatti banneeti booda gara gadiitti deemuudhaan jechuudha. Gara gadiitti deemuudhaan timeline and tagging jedha. Kunoo bira darbee duratti timeline and tagging kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Erga isa tuqneeti booda kunoo as ni jira. Who can post on your timeline jedha. Timeline keenya irratti FB keenya galuudhaan nurratti post warra godhan agarsiisa jechuudha iddoo kanatti. Isa kana gadi tuquudhaan amma kiyya friends jedhee jira. Eenyumtuyyuu anarratti akka post hin goone jechuudha. Timeline kiyya jala galanii ta'u akka hin goone hin barbaade only me kan jedhu kana tuqaa jechuudha. San booda eenyumtuyyuu timeline kiyya jala galee ta'u narratti post gochuu hin danda'u jechuudha. Lamaffaa kun immoo who can see what others post on your timeline. Timeline keenya jalatti post kan godhame eenyu akka argu jechuudha. Eenyufaatu arga akka kan jedhuuf namoonni biroo akka hin agarre yoo barbaanne jechuudha. Jalqaba kana everyone yoo goone namni FB fayyadamu hundiyyuu friend keenyas kan friendis ta'e hundiyyuu ni arga. Friends of friends kan jedhu kun lammaffaa immoo hiriyaa FB keenya jala jiran hunduu ni argu jechuudha. Sadaffaa friends kan jedhu kun immoo friendota keenya hundi jala kan warri jiran ni argu jechuudha. Friends expect don't show to some friends jedha. Akka namoonni kun akka hin argine gochuudhaaf jechuudha. Nu omtuyyuu friendii keenyas warri friendii keenya hin taanes akka hin agarre yoo barbaanne only me kan jettu kana jechuudha. Gara gadii kana ishee kana akkasittiin on goonaa jechuudha. Tagging jedha amma who can see posts you are tagged in or in your timeline jedha. Isa kana jechuudha. Omtuyyuu jechuudha akka timeline keenya irratti tagging goone isa kana only me kan jedhu gara gadii kanarra tuquu qabna jechuudha. Everyone friends waan kana hundayyuu bira darbine only me kan jedhu kana isa kana right itti godhuu qabna jechuudha. Akkana goone taanaan eenyumtuyyuu tagg gochuu hin danda'u jechuudha FB keenya irratti.
Review tags people add to your posts before the tags appear on Facebook jedha. Kun isa kanas off gochuu qabna jechuudha. Isa kana jechuudha kun akkana tag review banamee jira. Akka inni karan cufuu qabna jechuudha off goonetu. Review posts your target in before the post appears on your timeline. Isa kana immoo fakkeenyaaf akka carraarri tag yoo godhan jalqaba irratti akka nu bira dhufuuf isa kana on gochuu qabna jechuudha. Kunooti. Timeline review kanas isa kana on gochuu qabna jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechuudha FB keenya eenyumtuyyuu akka tag nurratti hin goone irraa eeggachuu ni dandeenya jechuudha. Maaliifin suurawwan bakka hin barbaachisne hunda suurawwan safuu hin eegganne suurawwan fokkataa garaagaraa namoonni wajjin tag gochuu danda'a jechuudha. Maybe namni suni namoota waa'ee amantii ta'uu danda'a. Namoota waa'ee amantii irratti amma waan hin barbaachisne yoo tag godhan sun baay'ee fokkataadha jechuudha. Kanaaf haala kanaan timeline keenya sirreessine jechuudha. Eenyumtuyyuu akka nurratti tag hin goone gochuu ni dandeenya jechuudha. Isuma kana hiriyoota kiyyaa har'aa kan qabatee dhufe waan haarawaa miti. Hundi keessan hundi beektan abdadha. Akkasuma warroota hin beekneef barumsa ta'a jedhee waan abdadheefi jechuudha. Saniif hundi keessaniyyuu subscribe godhaadha, like gochuu hin dagatinaadha. Like gizira gootan namoota viidiyoon kiyya namoota biroo bira ga'a. Kanaaf viidiyoo kana akkuma ilaaltan hundi keessaniyyuu warri subscribe hin goone subscribe godhaadha. Warri subscribe gootan immoo like godhuudhaan bira darbaa isin jedha. Akkasuma yaada koomentii yoo qabaattan viidiyoo kana jalatti barreessadha. Wanna isin hojjetamus yoo jiraate wanna hundayyuu gaaffii qabdan hundayyuu barreessadha. Isiniifan deebisa. Viidiyoon keenya har'aa isuma kana turtii gaarii.